Doktor boqonnaa muraasa booddee walitti deebineerra waa'ee yaala dhibee mataa cabsaa wal wajjin ilaalla. Yaalli dhibee mataa cabsaa egaa wantoonni baay'een akka jiran wantoota advaansidiin akka jiran beekna. Biyya keenya keessa kanneen kun akka jiranii fi akkasumas immoo yoom namoonni mana yaalaa deemuu qabu kan jedhu wal wajjin halaallume. Jalqaba dhukkubsattoonni yoom mana yaalaa dhufuu qabu isa jedhuu fi dhukkubsataan tokko dhukkuba kamiyyuu yoo dhukkubsadheera dhiyaate yoo dhukkubsate mana yaalaa dhufuu qaba. Yoom immoo dhiisuu hin qabani mana yaalaa dhufuu dirqama dhufuu qabu yookaan immoo wantoota mallattoo diimaa sarara diimaa yookaan immoo red flag kan jennu sana jechuudha. Hin jiru mataa dhukkubbiidhaaf. Isaan kun mataa dhukkubbii kan nama kan roo mataa dhukkubsateen been aluma takkaatti baay'ee yoo baay'ee dhukkube yookaan severe headache sudden severe headache kan jennu sana jechuudha. Maaliif mataa dhukkubbiin kun sababa dhukkuba biraa ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Namoota waggaan isaanii 55 olii kan dura mataa dhukkubsatanii been haaraa yoo mataan isaan dhukkube. Mataan dhukkubbiin sun yoo mallattoo akka ol deebisaa wajjin wal qabatee jira ta'e mallattoowwan kan biraas haa ta'u mallattoo qaama keessaa wajjin wal qabatee jira yoo ta'e namumti immoo kan dura mataa dhukkubsatee beeku yoo al takkaatti bara jireenya isaa keessatti mataa dhukkubbii argee hin beekne addaa tokko yoo dhukkubsate the worst headache in life yeroo kanas mana yaalaa dafee deemuu qaba jechuudha. Inni kan biraan nama durumaan dhukkuba qabu. Nama durumaan dhukkuba dhiibbaa dhiigaa ta'uu danda'a. Dhukkuba kan biraa kiroonik illness kan biraa ta'uu danda'a. Namoonni akkasiis mataa dhukkubbii haaraan gaafa isaanitti dhufu mana yaalaa dafanii deemuu qabu jechuudha. Walumaa galatti namoonni mallattoo akka kanaa ofirratti argan red flag warroota jedhaman kana of eeggannoon taasifamuufii qaba deemanii ilaalamuu qabu jechuudha meeshaa garaagaraatiin. Yaala isa jedhu irratti waan kaachifte tokko qabda waa'ee qoricha over the counter medication an jennu wanta qorichoota parasitamoolii, ibuprofenii walumaa galatti steroidal anti-inflammatory drug kan jedhaman hin jiru. Asirratti wanta ni kaasuu barbaadu ofuma isaaniitiin mataa dhukkubbii fidu jarri sun. Medication overuse headache kan jedhamu jira. Gosootuma secondary headache dha. Secondary headache jechuun mallattoo dhukkubaa jechuudha. Medication overuse headache jechuun namni tokko qoricha mataa dhukkubbii irra deddeebi'ee yoo fudhate ofuma isaatiin mataa dhukkubbii hamaa qoricha kaaniin iyyuu hin fooyyofne over the counter medication jedhu itti fida jechuudha. Isa kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaatii qorichoota short acting yookaan immoo yeroo gabaabaaf hojiirra oolan irra deddeebine yoo fudhanne guyyaatti al 3 akkas yoo fudhanne torbeetti al 4 sanaa ol yoo irra deddeebine fudhanne directly ofii isaaniitiin mataa dhukkubbii fooyyessuu dhiisaniiti mataa dhukkubbiif sababa ta'u mataa dhukkubbii nutti fidu jechuudha. Kanaaf wantoota kanarraa mataa dhukkubnaan qoricha fudhannee nutti fooyya'uun hin jira. Yoommoo mataa qoricha fudhannee amma nutti fooyyee ammas deebinee nutti ka'e ammas deebinee qoricha fudhachuu amma itti deebi'urra deemnee yaalamuu barbaachisa jechuudha. Of eeggannoo guddaa taasisuudha over the counter medication akkasumaan faarmaasii irra jajamalee bitamanii fudhatan irratti jechuudha. Yaala ilaalchisee mataa dhukkubbiin yaala qaba. Wanta qorichootadha kan qorichootuma baay'een isaanii kan waraansaan jira. Kan maashaarra kennamuun jira, kan gogaa jalatti kennamuun jira, kan liqinfamuun jira, kan funyaaniin afuufamee funyaaniin ol fudhatanii jira. Gosoota hedduutu jira jechuudha. Isa kana baay'een isaanii hin jiru amma ta'e biyya keessa. Qorichoonni haaraa reefuu ba'an immoo keessumaati migraine headacheedhaa fi kan biyya keessa hin jirre hin jiru. Egaa qorichoonni biyya keessa hin jirre hin jiru. Isaan kana egaa biyyi keenya gaafa guddataa deemtu qorichoonni kun hin dhufu jedheen yaada. Inni kan biraan nerve stimulation kan jedhamu jira. Kan stimulate godhaniiti nervii kana stimulate godhanii akka dhiisu taasisan jira. Inni kun biyya keessa waan jiru natti hin fakkaatu. Qorichoonni garuu baay'een isaanii hin jiru. Namoonni fayyadamuu danda'u. Garuu yeroo baay'ee asirratti wanta uummatatti dubbachuu barbaadu mataa dhukkubbiidhaaf yeroo tokko namoonni garmalee yeroo ignore godhan yookaan mataa dhukkubbiin just akka dhukkuban taanetti ilaalanii tuffatanii dhiisanii argita. Inni kun sirrii miti. Namoonni tokko immoo mataan gaafa isaan dhukkubu dhiitaatti sammuu koo keessa jira. Kaanserii sammuu jedhanii kan yaadan hin jiru. Takkumatti fuudhanii mataan dhukkubee wanti mataa koo keessa jira baggaadhanii akka kanattis yaaduunis hin barbaachisu. Kanaaf haala nu duratti kaasaa turreen gara mana yaalaa deemanii
ogeessa mariisisanii qoricha gaa fudhachuun hin danda'ama jechuudha. Egaa uummanni keenya waa'ee mataa cabsaa walumaa gala akka sooshaal miidiyaa irratti nu barreessitutti gabaabsinee ibsuu yoo barbaanne waa'ee mataa dhukkubbii maal beekuu qabaa jennee kaa'uu dandeenya doktar? Waa'ee mataa cabsaa mataa dhukkubbii wanti uummanni beekuu qabu mataa dhukkubbiin mallattoo dhukkuba biraa ta'uu akka danda'u ofii isaatiinis of danda'ee dhukkuba ta'uu akka malu kana lamaan beekuun hin barbaachisa. Mataa dhukkubbiin yeroo dheeraa yoo namarra ture mana yaalaa deemuun akka barbaachisu baay'ee hamaadha yoo ta'e mana yaalaa deemuun akka barbaachisu maanguddoota waggaa 55 olii yoo qabate mana yaalaa deemuun akka barbaachisu wantoota kana beekee gara mana yaalaa deemuun barbaachisaadha. Inni kan biraa immoo mataa dhukkubbiin waan jiruuf qofa baay'ee dhiphatanii aga lubbuu geessisa maal jedhanii sodaachuunis hin barbaachisu. Tasgabbaa'anii mana yaalaa deemanii ilaalamanii qoricha ta'e fudhachuun barbaachisaadha. Inni kan biraan immoo namni mataa dhukkubbii gosa kamuu qabu mataa dhukkubbii sana maaltu akka isatti kaachisu sirriitti of ilaale wantoota itti kaachisan sanarraa of qusachuu qaba. Walumaa galatti immoo alkoolii baay'ee dhuguu, beela'uu, hirriba dhabuu wantoota akkasii kanarraa of qusatee ofii isaatiin mataa dhukkubbii sana ofitti fooyyessuu danda'a. Akkas godhee yoo irra bahuu dadhabe mataa dhukkubbii sanarra darbuu dadhabe gara mana yaalaa deemee qoricha gaa fudhachuu danda'a jechuudha. As istuudiyoo yookaan doktariitti argamtee ibsa nuu gootee fi guddaan si galateeffadha. Doktar Gurmessaa Hinkoosaa barataa ispeeshaalistii yaala intarnaal meedisinii baay'ee galatoom. Isinillee ulfaadha. Egaa Doktar Gurmessaa Hinkoosaa as istuudiyoo yookaan doktariitti argamtee waa'ee mataa dhukkubbii uummata keenyaaf ibsa bal'aa waan gooteef guddaan si galateeffadha. Maqaa daawwattoota keenyaan guddaa galatoomi. Yeroo biraa immoo sagantaa biraa irratti akka wal agarru abdii guddaan qabaa. Egaan daawwattoota keenya turtiin keenya har'aa asuma irratti xumuramaa sagantaa qeqendeessinee kan har'aa asuma irratti xumurra torban sagantaa biraatiin walitti deebinaa hamma torbaniitti nagaan.